Akkam jirtu? Jirra isaa galatti Baga nagaa dhuftanii? Egaa yeroo baay'ee isin arga miidiyaa irratti amma immoo misirootoodhaaf deemtu. Akkam ta'e qophiin misirummaa? Dilbata dhufanii fuudha. Dooktarri dhiifama naa godhaa malee kanaa gadi nan fuudhu fedha sammuu konatti ba'uu fedhanna. Namni badde sun walummaa dubbatu. Yeroo hundaa akkasnaan jedhaa immoo abbaa mana mataa qabdi gochuun barbaadu. Yeroo hin barbaadu. Dooktarri bira tokko dama godhannu. Namni badde sun walummaa dubbachuuf guyyaa cidhaa sana eenyuun waama eenyuun isaa sagantaa kanatu jira maaltu jira sammuu koo edda mataasaa halkanii 200,000 jedhan halkanii riba keessa. Maal bakka ofii kee duwwaan dhiphannees dhiphachaan jira dooktar. Asumatti fakkaate yeroo baay'ee namni tokko yommuu sammuu isaa hojiitti baay'ee biizii ta'u yommuu baay'ee dhiphatu even dandeettii waa yaadachuu isaa dirataa mataa dhukkubbiif saaxilamuu danda'a seegalee rakkoo fayyaa kan biraaf saaxiluu danda'a akka ummati mataa hin qabu. Mataa qabaachuu qabda garuu naaf gala yaaddoo hamaa dhiphina hamaa keessatti sagantaan immoo yommuu namatti baay'atu wantoonni akkasii nama mudachuu malu. Ani isaarraa qofa miti dooktar kana yaaddeen warri haati manaa gaafa ulfaan abbaa manaa jibbuu jedhan. Anamma kanarra akkasii wallolle gaafa mucaa godhattu girgiddaatti lafa nisteen areebdiidha jedhee sodaadhe. Haaya akkasii. Aannan godhe yeroo injijjiiramu jedhan ishee kana miti jedhan yeroo ulfaan. Akkas miti namni kamiyyuu keessumatti ispeeshaalummaa yeroo namni tokko waliin jiraachuu qaba wala garaa qabu namni waan ta'eef kan biraamu yeroo ulfaa jijjiiramu nama baay'ee isa jiraachuu danda'u. Tarii namoonni baay'een hubannoo qaban dhimma kanarratti. Dhimma kanarratti hubannoo waan hin qabneef waan haaraa osoo hin taane sababii jijjiiramni Oromoo jiraachuun dubartoonni ulfaatti qomaan isaanii jijjiiramuu danda'a yeroo sana. Isaan waan tokko yaaddeedha. Kana mana maatii dooktar naaf argite ta'uu dandeessu. Tajaajila maatii, gorsa maatii akkasumas immoo tajaajila fayyaa maatii jalqabnee jirra. Isinis immoo sagantaa keessan dhufnee erga isinii bareechinee booda dhuftanii kilinika keenya dooktar Naafiyaatti gorsa fayyaa yaala fayyaa kamiyyuu anytime argachuu dandeessu. Baay'ee ulfaadhaa dooktar kan cidha keenya booddeessi akkuma maatiitti maatii keessan ta'uu barbaanna yeroo hundaa sagantaa kanarraa hirmaachuu barbaanna miseensa keessan taanaa jechuudha asuma. Hayyee guddaa galatoomaa kaardiin kun kan keessummaa keessaniiti. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii nagaa fayyaan isiniif haa ta'u jenneerra oduu gammachiisaa dooktara keessan dooktarri isin baay'ee jaallattan kanaan dura gama miidiyaa garaagaraatiin feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan odeeffannoo fayyaa kan nu bira argachaa turtanii dhiyoo kana immoo magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa walakkaa keessatti Dr. Naafiyaa Office Clinic and Medical Consultation kan jedhu barnee hojii jalqabnee jirra jechuudha. Namoonni hedduun dhufanii yaalamaa jiru, namoonni hedduun dhufanii dhimma fayyaa isaanii waliin mariisaa jiru. Dabalataan namoonni hedduun immoo faamilii paakeejii kan jedhu dhumarratti siin ibsa maal akka ta'e waaqodhaaf saariin maal akka isaan bitatanii sirriitti ibsa jechuudha. Baay'ee keessan gammachuu keessan nuuf ibsaartu galatoomaa isiniin jennaan namoonni hedduunis immoo bilbilaan yaalamuu jalqabdaniitu. Egaa Dr. Naafiyaa Office Clinic and Medical Consultation maal hojjeta kan jedhuu fi namni tokko yommuu gara kilinika keenyaa yookiin gara dhaabbata keenyaa dhufu qorannoon fayyaan godhamaa fi akkasumas immoo yaaliin fayyaan godhamaaf jechuudha. Dabalataan immoo gorsi fayyaa yeroo bal'inaan qabaatee dhimma fayyaa kamiyyuu nu waliin taa'ee mari'achuu danda'a jechuudha. Isa booda waan barbaachisu hundumaa yaalii barbaachisutti goonee fi yaaliin dabalataa yoo barbaachise immoo hospitaalota biyya keessas ta'e biyya alaa jiran biyyoota alaa kanneen akka Istaanbul fi Dubaay Indiyaa jiranitti akka isaan yaalamaniif haal dureewwan kamiyyuu mijeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qaamaan dhuftanii yoo yaalamuu barbaadan qaamaan dhuftanii gorsa fayyaa fudhachuu barbaadan qaamaan dhuftanii yaalii fayyaa fudhachuu barbaadan namni kamiyyuu appointment kaardii baafatee dhufuu danda'a jechuudha. Bakki nuti itti argamnu magaalaa Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee Masqal Flower Hoteela Naaziraa fuulduratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa isiniif maxxansina. Dabalataan immoo namoonni gara biyya alaa yaalii garaagaraatiif riifar taatanis akkasumas immoo biyya alaa deemtanii yaalamuu barbaadan Istaanbuliin deemuu barbaaddu Turkii deemtanii yaalamuu barbaaddu akkasumas Dubaayin deemtanii yaalamuu barbaaddu maarree kottaa waliin mari'adhaa keezii keessan ilaallee hospitaala beekamaa gatii madaalawaa ta'een keezii keessan hospitaala achiitiin dhiyeessinee akkasuma yaalamtan isin gochuu dandeenya jechuudha. Dabalataan waan haaraa kan maal qabna waan haaraa baay'ee keessanii komeediyaan waaqonfaa maal bitatanii jechaartu faamilii paakeej kan jedhu kan dooktara dhuunfaa dooktara koo yookiin immoo maay dooktar jedhu kana jechuun maal jechuudha namni kamiyyuu bakka jiru taa'ee fakkeenyaaf biyya keessa jiraachuu dandeessu biyya alaas jiraachuu dandeessu. Paakeejiin kuni
yeroo barbaadanitti dhimma fayyaa keessanii dooktara wajjin mari'attu, yeroo barbaadan dhimma fayyaa keessanii dooktara waliin mari'attu jechuudha. Dabalataan yoo qaamaan as jiraatan immoo qaamaan dhuftanii kilinika keenyatti yaalamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kan ji'a 3, kan ji'a 6 kan waggaa tokko jedhee jira. Yommuu bitatu waggaa tokko yoo bitattan yeroo barbaadanitti hakiima keessanii wajjin mari'attu, nu waliin mari'attu, dhimma maatii keessanii, kan abbaa, kan haadhaa, kan ijoollee keessanii, kan haadha manaa, kan abbaa manaa keessanii jechuudha. Akka dhuunfaatti dhuftanii yeroo kamittuu nu waliin mari'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf faamilii paakeejii kana bitattanii kan waggaa tokko maatii keessanii bituu dandeessu, ofii keessanii bitachuu dandeessu, gorsa fayyaa, yaala fayyaa jechuudha. Qaamaan yoo argamtan dhuftanii ji'a 3 qorannoowwan dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa isiniif godhama, maatii keessaniif isin godhama. Rakkoon fayyaa kamiyyuu isin mudate yeroo kamitti nu bilbiluu dandeessu. Dabalataan immoo gara kilinika keenyaa dhufuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni dooktara dhuunfaa qabdoo meeqnas dooktara dhuunfaa qabaachuu barbaadan yookiin immoo faamilii dooktar Naafii Argeetuu ta'uu barbaadan ammaa jalqabdanii kan ji'a 3 kan ji'a 6 hanga waggaa tokko bitachuu dandeessu. Akkamitti bitachuu dandeessu? Lakkoofsa bilbilaa sirriitti nu argattan 99 10 20 20 ammas irraan deebi'aa 99 10 20 20. Dabalataan namoonni qaamaan argamuu hin dandeenye biyya alaas jiraattan yookiin bakka biraas biyya keessas jiraattan tajaajila bilbilaan gorsa fayyaa kennuu jalqabnee jirra. Tajaajilli bilbilaan gorsa fayyaa kennuu kana maali? Tajaajilli bilbilaan gorsa fayyaa kennuu kuni namni kamiyyuu sa'aatiin qabamee fi daqiiqaa 20 hanga 30 qabamee fi hanga sa'a tokkos ta'uu danda'a. Bilbilaan dooktara mari'achuu barbaada, dhimma fayyaa kun mari'achuu barbaada, qaxaroo naa qabaa jettanii lakkoofsa WhatsApp isinitti biratti bilbiltu. Egaa hubadhaa nama kuma hedduutu bilbila. Hundumtuu gaaffii qabeedha. Nuti yeroo dhukkubsataa ilaaluu irraa qubnee guyyaatti sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 nama 5 nama 6 keessummeessinaa qaxaroo qabattu. Dooktar Naafii wajjin haasa'uun barbaada. Dhimma fayyaa mari'achuu qabattanii. Isa booda maallaa kaardii isiniif ba'a. Achuma teessanii kaardii isiniif kennama. Sa'aatii 2 hanga 3 yookiin 3 hanga 4 yookiin 4 hanga 5 jedhamee sa'aatiin isiniif kennama. Sa'aatii sanatti dooktara keessanii wajjin haasoftu. Firii taatanii viidiyoo kooliin ta'uu danda'a, WhatsAppiin ta'uu danda'a, imoodhaan nu waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Garuu wanti beekuu qabdanii yeroo kaardii kana baafattanii bakka dhukkubsataa tokko lama ilaalu sin ilaalla waan ta'eef gatii kaardii ni kaffaltu. Appointment kaardii baafattanii gatii kaardii salphaa madaalawaa ta'e kaffaltanii yaalamtu jechuudha. Namoonni tajaajila bilbilaan yaalamuu barbaadan, gorsa fayyaa barbaadan, fayyaa wanti dursu jiru baay'ee. Lakkoofsa bilbilaa ammas 99 10 20 20 ammas irraan deebi'aa 99 10 20 20 irratti hello jettanii qaxaroo qabachuu dandeessu. Galatoomaa isiniin jennaa. Fayyaa naaf.